kafaleefi nu keessa ergee nu laaqu jira. Amma tokkoffaa maal jechu jira? Ahbaashii bitatee jechu jira. Hamza ahbaashii maallaqa bitatee. So kanaaf kanatti nurratti haasa'u jira. Gama fandii jechuun isaanii fandiin garuu dhimma fandii irratti namni keenya amma zaban amma harma sammuun isaa deema jechuumaaf malee fandii amma zaban ammaa namni maallaqaan nama bita jechuun dhugaa natti hin fakkaatu. Gama saniif hin deeggaru. Haa amma mee gaafin si gaafadha. Namni guddaan hoggaa osoo ragaan qabaanne fandii kafalamaaf maallaqa kafalamaaf hoggaa jiru hijibaadhaa miti namni kun. Bakka fandii dogoggoruu danda'a garuu bakka firqaa quraaniyyaa waan dogoggora si gaafanne jechuun hijibaa miti. Si beeka yoo sinan gargaaru itti sumaan ragaa qabatamaa maxxansuu danda'a. Ani fandi wallaahi ani sumunii takka. Inumaatu an yeroon taa'ee waan kana haasa'u ajaa'iba waan isinitti ta'uu keessa taaptaap naa godha namaan hin jiru. Yeroon taa'ee waan amantii haasa'u sababaan anaaseef namni taaptaap naa godha jeetti namni abbaa feete bira dhaqe. Taaptaap godhaa ilillee ol daddarbaa manni qaqqabee jira hin dhagaysu narra. Maaliif beektaa? Laa as'alukum alayhi ajra. Waan rabbii ta'afaan kiyya keessaa bahu keessatti sumuuniin akkanaa kafalamtuuf fadhu. Kana bakka ragaa sumaatu qabatamaan amfandiin namni fandii. Ani ifiin beeka. Ani ifiin beeka dhagaye. Ifiin beeka. Maaliif beeytoo naan jette? Akka waan kana hin godhin. Ragaa naa fiduu hin danda'u masheetichi gartee lafaa ka'ee Hamzaa fandi godhaniititi akkasitti maallaqa kafalanii fi maal godhanii akkana godhan jiru kuni osoo ragaan qabne yoo waan kana narra kaayee hijibamu barbaadda yoo taatan isin yoo nu bira dabarteetiin jette biyyatti bilbilatti gaafadha. Yoo ammoo lakki akkasiidhaa miti lakki amma namni rabbii keessan sodaadhaati namni islaamummaa irraa waa baruu barbaadu bashariin gaafataasa. Rabbii keessanii jedhaati basharii waa ibsireetiin bashariin seensisee namni haasofsiisa. Hatta maal jedhaniitiin isa gaafatan saa maal jedhanii gaafatan namni yoo waan biraa dhabe wama biraadha yoo dhabe mee maraattuma ho'iidha yoo laalaniillee maraattuma islaamaa wayillee dhabee jennaan amma namni bashariin nama jedheetiin ol seensisee bashariin haasofsiisa isaa amantiirra haasee jedhee haasofsiisa isaa namni mana bane mubaarak musammaadha dhaabbadhu waan kanarra ajandaa gara amantiitiin hin barbaadin garuma biraatiin barbaadan gara biraadha baay'ee jira ajandaan isin oofaa ooltan takka sirra dubbanneen beeknu maqaa kan keelle dhoofneen beeknu tamam takka maqaa kan keelle dhoofneen beeknu sillee miti kabiraan laallee haasofneen beeknu nuti yoo walumaa galatti isin gorsine malee dhaabbadhu amantii irraa waan amantiitiin hin qalladin tamam waan amantiitiin hin qalladin gaariidhaa miti siixanillee ittima waan kana dhaabi jedhani qalbiidhaa miti wallaahi sinigaltee qalbiidhaa miti. Kaan ammoo ijoolleen garee shaadaa ijoolleen sila daawaa irratti bobba'aa turtan hatta maqaa garee shaadaa illee qabaachuu dhabdan jechuu kooti. Bakkuma argitanitti tan xalxaltanii bakkuma sila namni kumni takka jiru kumni lama jirutti daawaa godhatanii deemina. Daawaan baay'ina namaatiin miti. Daawaan baay'ina namaatiin miti. Nabiyyiin gariin isaa kan nam tokko ittiin amannee jira. Nabiyyiin tokko ammoo kan namni muraasa itti amanu jira ka baay'ee qabu jira. Baay'ina namaatiin miti bakki daawaa akkaataan daawaatti godhamu. Akka qalbiidhaatiin qalbii waa fudhattutti da'waa godhama malee baay'ina namaatitti miti. Wanni isin dhageessistanii illee jirtu bakkuma argitanitti ol seentanii dhuman teessan dheengadda isinitti himnee turre achi asilee isinitti himtee turre bakkuma argitanitti itti ol seentanii bakkuma argitanitti deebifneen jedhina eelgadhaa. Dura jalqaba wanni isin laaluu qabdan hadafa waggoo ol seentanii mana tokko dubbattan hadafni isaa maali jedha. Nama qajeelchuudha yoo ta'e yoo dhugaadhaan nama qajeelchuudha ta'e tayyib bakki kun bakka nama qajeelchuudhaaf tolu jedha. Daawaan faayidaan malee maal faayidaa qaba? Jidaalli faayidaadhaan malee maal faayidaa qaba? Yoo wal mormuun faayidaa maal qaba yoo wannan jedhin? Yoo bu'aa isaan qabaatiin bu'aan isaan maal faayidaa qaba? Kanaafuu akkas godha baarakallahu fiikum isiniin jechuudhaa fi isinitti dheeresse aguma miira keessa seeneef isinitti haasawee eeggadha. Dheengaddallee dubbadhee ture har'allee inuma dubbadha. Akka yeroo hunda deddeebi'uun godhina baarakallahu fiikum.
سجلين نبرايمو انجرا مريم خلاص أكستي دبين قرتي وانو ما شيخ أول دبة سني هاري في نمني توني ميديا خانو قبات التنيو فقرتي درا إفماو يقافة شندرك أمتها نما براخ قرتي منا بنين وأفي رجاله نمني إفماو قافة شوكا بجيتنا مناني واني برباد أس قبات التنيو مالي رقمت جال ربي برباد أس قباتها أجرمو مو بك خنا قبتي قرتي دفني فولور أرجعنا دمو نمني فولور إساس السوسو يوم مرة هو قرتي ينقى بربادي ونيتشا ولس فولور برنترو نمني سون أيقولي فولوري وانت جنان جلدي ما فولور جلا قافا فولوري برا رجي برا روف كوبي تايتشا قافا فولوري مو كانت هيجين وان فولوري جي سمبر دبرون دنده نمني أما صوانتون أمتي حرارة قبدي وان قرتين nama kana wanna ja'u tujir waan nama harkisutu jira isin gartee tabii'aa isii keessa waan nama harkisusan gartee ofirraa eeganii waan silaa gartee manaa bahaniif haayoo jalqaba gartee manaa bahaniif san hubatanii deeman malee hedduu ulfaataa taha kanuman jechuu barbaada kauz sheenillee gartee waan dubbatantu jira namni gartee mana wahii namni banateedhaaf an dhiifamallee naa godha wallaahi an dalagaa isin dalaydan hedduu takkan jaaladhaan سواء قرين شهادة كولي قالت ساته أستاذ أول صاحب دون فتس قرتنا مسرتي والبينوني ربي سان الراها جال توجل كو مرة خاصة أن مدلقا إسنا مدلقا جرتن كان سرتي تتجمدي دي قرات الراهي ولكن جدو الآن جولين أجندا برباد دو إسنتي ما خمو إيقلتي يرو جولين سن إسنتي ما خمو جلق أبدو مالين قد إيقاب سنة كما تاخيتي أني نصيحة سنيد أمر لجي أدين توري قافس رفي سنيد أمر لي بربادين توري wannan siidhaan barbaade waan biraa osoo hin taane namni kun arra ajandaatu gamana dhufeef isin bira gamana dhufe malee boru gaafa ajandaan gamas deema akka isaanii wajjin dubbiin takkallee waliin qabanne godhaadhaa guutumaa guutuutti xabarraa ala isaan godhaadhaa isaan dhufanii akka nama hirmaataa tokkotti haa ta'an malee mana isaanii bananii isin afeeranii maal godhu san hin deeggarutu akka mataa jettan hatta osoo mas'aluma diinuu ta'ee jecha walii gallee waan kana immoo sheewwali wajjin gaafa qaama wal agarres wajjin haasa'aa turre hawaasuma keenya kana malee hawaasni gartee itti wanni hundi baaqaa callatti iddaan hin bahin hawaasuma keenya kana malee baaqaa callatti iddaan bahin hawaasa biraa hunda keessatti wanni hundi baaqaa callatti iddaa bahee jira namni diin dalagus diin dalagatti beekama namni waan iyyaalummaadhaa waan fiskiidhaa uffatus waan fiskii isaa uffata warri fisqii san isaa wajjin deeggaru mana isaa san dhaqee waliin shubbise jecha warri immoo diin rabbii barsiifna jedhu if dandeheeti kophattichi bahee mutabaayina haala ta'een barsiisa by the way amma dura yeroo hedduu afeerraa naa dhufeetan hafe'an afeerraa naa dhufu kun afeerraa gargaarsa namaaf guurraatiti kottu nuu hirmaadhuu naan jaan manni itti na afeeran san mana gartee ijoolluma teenya obboleeyyanuma keenya warra silaa gartee feemasootaa kana hin afeeramu mana san irratti dhaqeen dhiyaadhu mana san irratti maaliif jennaan mana kiyyaa miti mana akka barbaade dhaqee dubbadhuu miti mirga guutuutti hin qabu'an ijoolleen tun anaani folowara guurrattee chaarra bar mu'aazitu dhaqee mana san ooleenuu egaa takkaa mana akkasii san ooleen beeku isaaniif wahii dabalasii galee anammoo waan biraa gabbuusa jecha maal biraa gabbuusa obboleeyyan kiyyaafin balbala fisqiidhaa balbala fasaadaa banaa jira akka isaan dhaqanii daawwatan jecha kana yeroon ja'u gartee abalurra jirraa abalurra nuti akkasii nuti akkanaa jechuu barbaadeetii miti'an if tazkiyaa godhuu miti alhamdulillahi rabbil alamin falaa tuzakku anfusakum rabbii qaraane waan rabbiin je'e ولكن أمو نما تكو نما أجندا باسو أجتشا وانت جاء ديني نقدو هقا أغرتي سواء نمنسون وانت نما دين ربي بيخو تهي نما دين ربي مبين تهي نمني أجندا أوليغنا النيساء أولو عابد الفولور بانا سنغرتي عبد الدينار في عبد الدرهم جان سنغر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم جان زمان خنا رتو أصدبر يو أصدبر سينوان سنت حديثا قلت متي عبد الفولور تأيجا عبد الأتباع يجا نما قرتي فولور كبروا جتش وان نقول كبا نقافة تنشني نما تكو يسرنا نه وان فرق ولا تنشنا سنس دي بسوداف ولا مسألة كفرها تأو ولا مسألة ماليها تأو مسألة أنتم هندي قرتين وتيخا نقاتين وخفل شي سولاتي سي خيسا فونا من مجال دعوة خيسا جرتن
بهكنا خنا ردري كنا تنرت ليتني أرجمون كيسن سلبين وده بلا ملا واتكون عند بلونجرو مسألة وجمت جرتين أمني قافته هو بتوراف وصوته دبي في تأجر شيء أول جتة قافته هو بتوراف وصوته أنا مريم قد الدنيا دتني قافتكو ونتكن قافت لي توري قافي وهي تن قافت لي توري قافة قرتي مسألة سن أجت ملهم فرم تون ناقلي نمني خون جبنا أمنتي إسلامتي كابو فجأة مچيو قرتي إن قد مچا حمزة إبراهيم جان كان أفيرتي يجا مني إسين جرتو ما نقرتي فسكي نتبا بلي فمو فسكي وفا متبا لكي كمال أفان سانيتي لين أفان أدبان قبل يرون تاي لالو نمني هندي انت فارسا جرا دادي سن بكا اتكنا اتي غوتتيدا اتكسي جاني فارسن يرون تاي لالي من خنا مالي من برت سين ارغدو مالي في جنان بكو مسن اولتري اسين بكسين اولتو اتش ولكن مسألاتنا أكنا من إسين أجرت فرت ديمون إسيمو مستيكا قدانا هبتو قبدي أكنا من مسلمة هندي إسي أرجيجرو جبنا إسين إسلام قبدو هبتو قبدي يرو سمالين قولي هنجا مسألة حاجة خياسا حاجة خيا بأتشو راسا سيجلي يعني أكلت من الميتة بختين يا دجيتشا قرتي نما فون إسا هودي بشان أقول فرشو قرتي نيا فون إنقد برسي نما مثلا إنتهي يتشا در كم نينا كبيت من نسال أول سنة هنجا دفع قرتي شرانك جينا قوي قدي شرانك جينا جينيان دفع هذا خيا دبر فدي هو جيان خيا دومي سكن دي تكشكوبان تيجي قدوم بوي يتشا مالف نما نجلا ديمي دفو تجر نم نجلا ديمي دفو خنا والله صبري واحد دون صبري قافص واحد دون أنجاني ولكن الرب نورمالا رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرب سمي نتنما ترى خنامتي دبين دبي دي مدهم فا وسنتاني حواسني كانت تيسي أرجاجرا هو بتوفين لكي دبّد الراوي واتلي مش يجون الرا بل تلي وانسن مالي مصلحة مفسدة إسا بالانس قولي أول كبيتن يا أبو إسي سنة بكبرت أرجنو مش ينتون لما دنا ما برانو تأثير تشرة الباستي أرانتنا مش ينسى ميديا رابوف تجر توانسن كوبا بدني ميسي فيديو هم سنة سن بوستي جرت ميديا را خيسان دقي سيدي متهاجن نو هيرا كون كبو والله ربي تنك خد هالكن سنة كشين نجي عرفتين بولي ربي تنك خد أنتر مالي في إبدان قرا إسي خيسا خاي خلاص أكن نمني إسي أرجع لا نمني هندي شاطرة إفسيها بيتا هاخي نتي شاطرة ميتي نمرة شاطرة بربانو جوان مو نجوم سنوتي وري فولور بربادو سكسي سواء مكا ديني ناتو مكا مالتي ناتو فولور بربادون خانم رسول ربي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار في وتعس عبد الدرهم جئسني أبو ليس خيه فولورا برباد دا إيه دين الرأج فقادو فيتو سربا سربي فيتو شقو يسدهي فيتو غرتي وان برباد دس دلقي بيكم سا أكادامي لا يقبات تسلتو غرتي ميديا خين يقول بدنا بيكم سا أكادامي أبو متي نوما كاغران كابن بيكم سا أكادامي يقبات وانا كابدوسان اندبرسي سيود أبدي أفانو مبالغي سنتفو في ركون أبو ربي دورت لكاني ولسابت شو رفايتشا حسابني ربي دورت تمو أتي مكا أمنتتين حسابت تمو حسابها مال حسابها مال هون كوز هولا غرتي خلو وانت يي خلو هولاتين أخذت تاتيتشا قبا ما ربي فكاتا قبا ما دير ربي برسي فكاتا شبهانا ما خيسا فجاسون باطل وما تخيسا فجاسون فلورا بربادة أفواهن دلقون ربي نلي ولا ما دوركهوني أكاسيتي غرتي وان سلالو تغاري دا درين تنيد دهاباتو دري أدى لمك أبنا درين فسكي دا خب أجرتي أبان شمدتشو بربادتش دكيها شمدتو درين دين الإسلام تقول فمدعوان دين الإسلام تقول مخبط تجرى أصل فيها دين الإسلام تقول أمو أبان بك فسكي سن بربادين نو أجتي ديمي هاداكو درسوتا خنا أجتي درسون نمو بك سينفا كان دايتين دابتنا بر نما كما سدي لالو جرو كما سدي مي كومني دي بسدي لالو كومني سدن والرئيسان فكاتو لك لالو جرو واني أتي كما سدي خبرا خسي فكاتو فوتي دبل تو في جرو تشيستي كومني سدي خدورانو فساد نقل بيسا بلليسه خدورانو غرتي كشاشة خنا ببليس ولا فركزو تشرك اتش غوتي اتش خنا فتي سلالة تسوني اسديبياتي نمني هدو مال جابيتا يروتي كانت تدبت اسين كان مربي تسنتي دحفني اسين مالي نمني ربي انجرو جا يا اخي وانا مربو ما هاسوا انجرو نوتي نما ربو ما هاسوا انجرو ولكن درين درمانو درين أدا دريتو دريدا ولي قال درين امني خيرا شمدتو في درين امني إرا وان ترتيبا قبل شمدتو جيتشا درين أدبه قبدي بر ما بر ركون جرتو تكانا ما تايوان دك ايش انكرتوا بيتا تغرتني سن تايوان ورد ريداني بيخا تايوان دك انيش انكرتاني غافتني بر نمني بر تايوان دك يوني ميش انكرتانا اخدنا جي سي عرب سني بر كون دما امالا سوس انجان مالف تايوان حچو تغرغرام
magaalaa huccuu dhayxee shunkurtaa gaafachuun ati dirree xiyyaaraa dhayxee yaaboo markabaan hin deemuu barbaadaatiti mee karaa na agarsiisaa asumarraa hin deemuu barbaadamoo bakka biraan dhaquu yoo itti akkam hin fakkaatu jecha wanni ifiitiifin dandamachuu barbaada akhiraatiyyan barbaada jee kiristaanaa haa ta'u muslimaa haa ta'u pheenxee ortodoksii isinillee laallatu nullee laallatu akkasitti gartee harkarraa haa fudhannuun isin ija dubbisanii akkas obboleessa kiyya obboleettiitiyya hadaraa keessaaf warri dacwarra jirtan hadaraa shee awwal dhaammate anillee hin dhaammadha hadaraa bakka isin fakkaanne dhaabbatte wallaahi namni si dhaggeeffachuuf qophiitis hin jiru dhugan sitti himaa namni si dhaggeeffatu godhu wanni ol si baasaniif namni carrallee razaqam followeraan gartee nyaata barbaadu taate sun si laallata suni waan da'waa wajjin atuu wallaallattuun qabdu akkasi gartee dubbisan jalaa galumatu gaarii jecha harmani shuu barbaada wallahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا عند إقامة لما دبت إن شاء الله سنرى جواب بدأ دساني ورقة بريد ونده وانته في جابر كجر نقاش يتاجر نقاش أبدي أبان رمضان جانا فقاتو ونني دبت شبر بعد معلمني دعاتوني كي نوري حارة وري فاجر تنجتشودا أكنا ما فاير إيجي رجلوتي نما فاير إيجي رجلوتي غانسا فرصدقي أكنا نقول أتنبيتني مي نمني دعوة جمرو كم أكسو مجال كبر رجتشودا asinsina fatwa kennuutis maal jechuutis bakka hundarra jira jechuudha. So isin akka nama faayir jirra jirtanidha. Amma xiqqoo daawwaa kana keessa seentanii haala nama hundaayyuu hubattanitti hamma nama wajjiniin munaazaraa gootanii maal jettanii keessa seentanii jiranitti jaabiriin galchaa jaabir kan jedhu galchi. Amma wanne jettanitti gana ammallee waa isinitti saniifuu jaabir andaan saafillaacha. Innaa of eeggannoo godha akkuma jedhanu ayxanii jaraaf isin warra wanni ta'ina maal jedha kaadiree jedhan kaadha moo kaadhaa waa mala kaadireen kun akkasin ta'ina kaadireen mootummaadhuma waliin teesseeti kan ishee waa dhaggeeffattu malee isheedhaa waa dubbattee waan garaa ishee sobtu yookiin mootummaadhuma jajji bakka fooloora nama qabu teessaniidhuma naannessitanii marsitanii biran taa'ina tole seentan immoo itti cabsaa isatti suugaa himaatii bahaa warra sana Ati waliin dubbachuu barbaadu sirri dubbadhaati biraa baha. Walii galleeme yoo kana hin taane wajjiniin teessanii namni waan meeqaasooti bar sababa keessa namni isiniin hordofee jira namni as taa'ee ustaaza kun isiniin jedhee gaafa isin diinii irratti waa dubbatan waa barsiistan isin argee isin waliin dhufuu jira. Inni ustaaza jira dheeru kamina tusin jirreeti bar taa'ee jirtan hin dhaggeeffatu. Alalaqalli namni uti sunu maal godha beektanii namni uti nama walitti qabeeffamesii ta'e sunu gaafa namni kiristaanaa haa ta'u eenyullee shubhaa dhufee itti naqee jedhu laa bakka ustaazotan si waama ammana kooti waan akkasiin haasa'uudhe ofirraa dhorkannu lammata. Garuu hoo har'a isin aytanii bira teessanii gaafa inni qabe isin harkaa fuudha boris dhufee akkasuma boxobboxaa oola jechuudha. Saniifuu dhiisaa haasa'u amma adeemsisu gaafa dhaqee mas'alaan dhufee mataarra isa ba'ee jedhe khalaas ustaazota cimaa malee ani hin danda'u jedha yookiin ustaaza bira deemnee qabatee dhufa yookiin immoo jara nutti erga jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo nu barbaachisa isin aytanachiin taa'ina isin jirtu jedheeti kan inni galchee haasa'aa jiru. Utus seenuu baatanii garuu kophaa isaa akka namni bira hin jirre beekaa waa'ee diinii keessa seenuu waan dubbatu jechuu gooti. Baarakallahu fiikum iddoon dubbadhu inshallah ijoollee dhaggeeffattu waan ta'eef wassalaamu alaikum. Isa ka afaan Oromiiffaadhaan beekuuti Ustaaz Farhaan yookaan Ustaaz Mu'aaziin argee dhufe na fakkaata. ጃቢር ያው ዛሬ ሲያንቀለቅልህ ካላወራው አስገቡኝ ብለሃል። እስቲ የምታወራው እናያለን። እንጅሩ ካለ እስቲ አምጣው። እምቤኩ ሰላም አለይኩም ያ ጀማ ሙዲን ነፋኒ ሙዲን ነጨረፍቲ ተኮ ሙዲ አራመርቲ አካም አልহামዱሊላህ ጅራ እንዴት ነህ ሀጂ? ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ ኖ አማሪክ ኦሮሚኛ በኦሮሚኛ እንጀምራለን። በጣም ደስ ይላል። ጀዛከላሁ ኸይር አላህ ይባርክ ፊክ ሐቢበና። ደህና ናችሁ? ሁላችሁንም አላህ ይወደዳችሁ። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። ላይክ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ ናችሁ። ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ።
እና ቀጥሎ ግን ትንሽ ትንሽ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። አይ ዶንት ኖ እንዴት ተገልጦልኝ ነው መሰለኝ መንፈስ ቅዱስ ጅርታ ተገልጦልኝ ይሆናል። ተገልጦልኝ ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ ጅራ አላህ ያግዝህ ሐቢበና። ወላሂ ስለ እንትን ጉዳይ ስለ ዳዕዋ ጉዳይ ነው እያወራን ያለ ነው። ዱዓ ማድረግ ነው መበርታት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። አላህ ያግዘን ሁላችንንም ሐቢበና። ያለ ያው ለንያ ብሎ መስራት ነው። ለሌላ አላህ ያስተካክላል። ዲኑንም የሚጠብቀው አላህ ነው። እንግዲህ ወይ ታስተረጉምላችኋለሁ ኡስታዝ። ያው የሚገርማችሁ ነገር እኔ አንድ በጣም የሚገርመኝ ነገር ችግር የለውም በአማርኛ ተናገር። የሚገርማችሁ ነገር ስለ ዲን ስታወሩ አላህ ዲኑን የሚጠብቀው አላህ ነው የምር ማለት ነውና እኛን ራሱ ስታዩን እስልምናን የምንቃወም እስልምና ላይ የምንጠይቅ ዛሬ ላይ ተመልሰን እስልምናን የምንጠብቅ እስልምናን የምንደግፍ ሲሆን አላህ ዲኑን የሚጠብቀው በጣም በሚያስገርም በማናውቀው ነገር ማለት ነውና የዲን ጠባቂ መሆን ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ትልቅ ነገር ማለት ነው። ገባችሁ? ከዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለምና እንደዚህ ነገር ሲሆን ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋልና ምንድነው ለንያ ብሎ በቃ ለንያ ብሎ ይሄንን ነገር ማድረግ የበለጠ መቅቡል ያደርገዋልና ሁላችንንም እንግዲህ አላህ ይቀበለን። አላህም ብለን እዚህ እንደተሰበሰብ ነው አላህ ሁላችንንም በጀነት እንዲሰብስበን። እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ ኦሮምኛ በደም ተምሬ በኦሮምኛ እሄድበታለሁ ኢንሻአላህ። ይበቃኛል። አላህ ይጠብቅህ፣ አላህ በረካ ያድርግህ ብለናል። ወላሂ ስናወራ የነበረውም ስለዚህ ጉዳይ ነበር። ጀዛከላሁ ኸይር። አንተ እንዳልከው ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲኑን ይጠብቃል። ከኛ የሚጠበቀው ግን አላህ ከኛ በሚፈልገው መልኩ ያንን ነገር በተቻለን አቅም አላህ ከኛ በሚፈልገው መልኩ ዲኑን መከተል ነው እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀዋል። ወላሂ አላሁ ሐፊዙን ዲነሁ الله سبحانه وتعالى جعلنا استعملنا الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه بلنا دعاء ما درجنا. جزاكم الله خيرا. اتفوفا أستاذ بارك الله فيكم. شكرا لك. በጣም እናመሰግናችኋለን ጃብር። አንዳንድ ቪዲዮዎች ተቆርጦ ስመጣ እናያለን። እኛ ያው ሁለቱንም ስለምንችል እናዳምጣለን አልፈን ብዙም ባንመጣ ኢንሻአላህ አላህ ይቀበላችሁ። አላህ እናንተንም በዛው ያጽናችሁ። በርቱ። ባረከላሁ ፊኩም። እንደዛ ነው ኢንሻአላህ። ኢትፉፋ ማንጀተኒ ኢምራን ሱሜሳ ከነማሃራዋ ነማ ዱራነ ሲንዱ ዱፍኔ ባይ ዋንቴፊ ayyan keessumsiisna na ustaaz abu muaz maal jedhan amma muaz nasiif imraanin follow godha jechaa fakkaata. Imraan hordofaa jedhanii chaalenjii wayii deemaa jira. Chaalenjii nama miliyoonaan ga'uutu deemaa jira Imraaniini. hayye barakallahu fikum. hayye barakallahu fikum. Imraanin follow godha barakallahu fikum. Hundi keessanuu namoonni akkaawuntii isaa yookiin intiin isaa qabdan as godhaate namni follow godhuuni. beeytan afaan amaariffaa ta'uu ingiliffaa ta'uu guraagaa ta'uu silxeenyaa ta'uu wanni nun barbaanu islaamummaa diinii kanaas fa'aadha. Sii galee nun akka warra kaan miti alhamdulillah rabbi waa hundarrattu tokko nu godhee jira. Wanti nuti deemnuuf wanni nuti ijaarru tokko hundi keenya iyyuu afaan fedheen haa ta'u. Sii galee mataa islaamummaa kana uummata walitti qabuudha asirratti kaayyoon keenya waan ta'eef akkuma dheengaddalle isinitti himee jira. Afaan amaaraadha maaludha jettanii waa hin baqatiina ijoolleen keenya waan akkasiitu wanna isin jedha. Hordofa waan hundayyuu afaanis baradhaa isiniin jedheera. Jazaakumullahu khairan. Follow godhaani sirriitti. Ustaz Muhammadiif carraa kennaa isiniin jechuu jirani Muhammad Bayaan. Hayyee waan dubbatoo jiraate Muhammad dhageessaa jirtaa? Yoo mana kan oofu abdiidha maal bakka isaan jedhan beeku itti fufaa baarakallahu fiikum. No, ammana isinitti kenneera. Iddoo isin jirtanitti mana oofa mana isinitti kenneera. Isin Ustaz Awwalii, Ustaz Mu'aazii isinitti kenneetiin jira. Geeffachaan jira. محمد ربيع نتفق أستاذ إن شاء الله. صحفي ناس جرو متى يتعرف سنة أيه بقولتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سندروم دبل أستاذ سيد دبل عشان بودم دبل. بدو سنجد شو ما في برمائك كمان ده حبيبي أبشر واصل. rakkoon qabu dhaamsa bulayyan keenya Ustaaz Awwalii fi Ustaaz Mu'aaz eezi billeen dhaaman galatoomanii nama dhaamsa isaaniitti fayyadamu Rabbi nu haa godhu jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo yoo dogongorri jiraates
Gurgursuunis nasiyaa nama dhaamuunis takka takka hin jiru. Lammaffaa ani wanta takka walitti himuu barbaannu keessa hogguma namni tokko dogongoree kararraa ba'e qofa as baatanii dubbatu osoo hin taane namni tokko yoo amma fakkeenyaaf mataa kiyyarraa kaasee yoon dogongora kiyya san takkaa fi lama yoo ta'u taate osoo lama hin taanetti fakkeenyaaf yeroo falmii isaa ta'e orma fedhollee haa ta'u akka nama obboleessaa tokkootti wanni kun sirrii miti wanni kun akkanaa miti jettanii keessaanis ana gorsuudha tokko kana diiniin kanaaf akkana feesisa waan ta'eef lammadaati amma jaraa warri garee shahaadaadha rabbi isinirraa jaalatu wanni tokko isinitti himatu barbaade jarri amma akhbaashiidhaa kun jummaa fi sabtii torbaan irraa sagantaa qabatanii waan hin taane wahabiyyaan akkana sifa rabbii akkana godhanii akkas godhanii yani ummata barsiisaa jiran bakka kanatti isinilleen torbaan irra illee taatu haa xiqqaatu haa guddatu yookiin jaruma saniif waamicha godha Hamzaa Sheejjaa Birdiisaa isaa miti isa wajjin guyyuu itti deebitanii immoo wajjin dubbatuun gaariin isinirraan tolu waan ta'eef isa osoo hin taane sheekota isaanii saniif afeerraa godhaafi yoo inni waan akkasiisan kanarratti viidiyoo dalaganii waan hin taane haasawan takki viidiyoo isaanii san diwiit irratti hojjedhaadha deebisaa yookiin afeerraa godhaafi waliin haasawa. Amma Hamzaa Sheejjaa Bircaalaa ani islaanimni isaanii wajji haasawu barbaadan jaruma warra akhbaashii kanaa wajjin osoo haasawuttanii irra hedduu natti tola waan ta'eef maaliif jennaan Hamzaan nama waa fudhatu miti nama madoo shaadhaan akkana mataa kana keessa gadhaan malee isinis arrabaan isaan jechuu isinirraa hin tolu nama akka kiyyaa kanaatiitu irraa tola waan ta'eef kanaaf jecha sheekota isaanii sheekota warra akhbaashiidhaa kana isaan kanaaf afeerraa goggadhaa fi yookiin torbaan irraa jummaa irraa ummata keenya kana nu barsiisaadhaan dhaamsa kooti. Baarakallaahu fiikum akka nama tokkootti ummata keenya kana nu barsiisaa isiniin jedhaa. Lammaffaa Ustaad Farhaanii fi Ustaad Awwal yoo dandeessan dubbii dogongora gurbaa kanaa irraa mummuraadha waan inni waan fokkotaa kaama fakkeenyaaf gurbaa suuraa alaa shaabbiin jedhee haasa'uu fi qaama maarii abbaa keetii deemii ciniinii ummanni kun ummata akkanaatii jedhee ummata irratti waan hin taane oofa hadiisa san fidaadha raddii irratti deebisaa difaa'ii godhaadhaa fi isiniin jechuu barbaadeeti isinitti hin dheeressu. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. والرأي باكي جتني بنقرأ ላይ sadarkaa isaaniillee ol fuuchuun barbaachisu. Ahbaashiin akkuma beektan warra bara qabaniif zamana qaban keessaa kaan biyyaariyaa kaan mootummaadhaa turanii beekumsaan osoo hin taane beekaanuma warra wanna jedhani. Asitti ahbaashiin bakka nuti jirru kanatu madirakii sana jaraa kennuudhaan hin barbaanne inni jalqabaa waggaa meeqa durallee dubbataadhaa turre keessumaan illee haasaa turre nuufi Ustaaz Awwal fa'aa akkasuma hin haasofna. Tokkoffaa sadarkaadhuma jaraa kennuun barbaachisu gaaffii barbaadan akka gaaffii abbaan fedhe dhufe gaafate ahbaashii miti eenyu moote bi'iznillah amma dandeenye waan dandeenye immoo beeksisa hedduu qabna alhamdulillah jara dabarsuu dandeenya amma humna keenya garuu waan gaafatan eenyuufuu deebisuun barbaachisa waan kanaan alaa garuu jara waamne bakka kennineefi waan du'e qabrii keessaa kaasee namni bira rafaa du'aa namni waliin hin rafu sinii galee ahbaash jechuun kan duute jechuudha siniifuu du'aa ol fuunee wanti hojii eenyuuf hin jiru yoo dingata lubbuun keessa jiraatee akkuma jirtuudha ol lallabde gaaffii qabaannaan achumatti gaaffii isaanii deebisnee fi deebi'anii akkuma ciisan goona malee fidanii as baasanii kan du'e fayyisuun sirriidhaan kun dogongora guddaa hojjechuudha. Yeroo fayyadamnuu fi waan qabnu fayyadamuudhaan amma danda'e achumatti gaaffii qaban dhaamsuu malee ol fidanii of bira kaawwachuun wallaahu alam natti mul'atu kana ustaatonni keenya waan jedhan irratti ni jedhu. Kabraa waa'ee warra jara kaanii haasoftan kana maqaa isaaniillee kaasuudhaan hin fedhu. Sunis waan viidiyoo irratti hojjetanii miti waan danda'amu uummata keenya barumsa jiru barsiisa.